Fedhiyoota Wallagga qofaan bareedu, Arsiinis qofaan bareedu. Akkasitti amanamaatiin kiyya akkasitti na guddise malee warra summii gandummaatii fi baakteeriyaan gandummaa jarmiin garaa guutee waa'ee gandummaatiif summii gandummaa labsu waan gaarii miti kun. Oromoo keessatti illee fafummaadha kun. Ofumaan of cabsanii ofiin okkoluudhaan kun. Deebisanii Arsii irratti maaliif dhukkubee Wallagga irratti maal dhukkubiin? Gaafa Wallagga akkasitti arrabsamaa ture maal dhukkubiin daalachaa yoo ta'e yeroo hedduu nu arrabsaa ture akka maraatutti ilaalla saree maraatti ilaalla jechuudha daalachaa wanni jedhamu sun harreedha nu biratti akka harreetti ilaalla jechuudha. Maaliif ree yeroo hunda yookaan naftanyaa fakkaatu yookaan gadi ba'ee Oromoo qooda yookaan achi garagalee naftanyaa wajjin Oromoo guutuu arrabsaa ture jechuudha. Hin beekne warroota lakkaafamee asirra deeman yoo jedhamu warroota duubaan jiran warra akka Jamaal Gudiifaa warra akka Yaasin fa'aa warra akka daalachaa kana fa'aa jechuudha. Tokko isaanii beekna Naasiris maal akka hojjetaa ture hin wal beekna hundi keenya hin dhiisne malee maaliif dhiisne wallaalaan dubbii miidiyaa irratti hin boorciin nujuu wallaalaadha garuu inni keessa hin beekne hin hubannoo hin qabne as beekutaaf maaliif waliin nyaatinaa usnee dhiisnee bira darbaa turre. Dubbiinis immoo bakka miidiyaan jiruuf dhiisaa turre. Gaafa jedhu ololaaf waan adda addaa garagalchanii haasaa'inuu arrabsaa turan dhiisnee achi deemnee dhokkan dhiisaa turre jechuudha. Waa tokko dubbachuu dhiisnee dubbiin as hin jiru keessa waan dandeenyu hojjennaa. Kaayyoo fi tarsiimoo waraana bilisummaa Oromoo namni hordofuusi jechoota miidiyaa irraan hordofu inni obsineeti malee wallaallee miti arrabas maalis yoo dhugaa dubbanatee Oromoon kutaa kaanis nu taasisabdanii ijoollee Wallaggaatii miidiyaa irratti ba'e akka malee nama rabsu duraan argitanii beektu waan ammaa malee dhowwaa ture nama ijoollee dhowwaa ture keessaa tokko dhiisa kaleessa mataasaas nama 2,800 ture hanga sana keessatti anaa ganda tokko argitanii hin tuqne maaliifi Arsii keessa illee gootni dhugaan qabsaa'ee gootni sabaaf of laati Oromoo qabsaa'ee du'e hedduutu jira. Ani garuu galtuu fi ilma abbaan beekne haadha malee sharaa jalatti dhalatte jedhee sikkoo mandoo jedhee walitti qabeen arrabsu. Isin warri mataan keessan hin qabne warri isin dhukkubu warri baakteeriyaan sammuu isin guute mataa keessan garaa keessan isin guute garuu gaafa haasoftan Wallagga jettanii haasaa jirtan walitti qabdanii Wallagga jechuun maqaa lafaati malee addatti tapha Oromoo achirra jiru miti jechuudha. Wallaggaa fi Arsii kan nuti jennee addaan wal baasnee maqaa wal waamnu akka nuti wal qoonnuuf miti. Lafti Baalee jiruu fi lafti Jimma jiruu fi lafti Harargee jiru kutaa garaagaraa jiru akka waliin fakkaanee waaqessi mogga'e malee. Inni kun naa ta'e lakki goota kootidhaa maaliif achi nurraa dhiisaa dhugaa yoo dubbanne hin dubbanne akkuma isaan paartii kaafaa waan namni deeggaru Baqqalaa Garbaas Wallaggaadha. Hundi isaanii kan wanti waraana kana galee ibiddatti naqee jiradha. Juwaariif Baqqalaa Garbaa fa'a. Wanti waraana kana isa galee ibiddatti naqe as deebiinee har'allee ofii isaaniitti harka maratanii naguma isaanii jiran waan fedhellee ta'u gaafa balaan fedhe kenne kan naqee mormanuuf kenne kan itti du'aa jiru kan itti wareegamaa jiru lubbuu tokko itti deebiin qabne nu laachaa jiru waraana bilisummaa Oromooti. Warri jaallattanii jibbitanii ni fudhattanii warri goota gandaa keessanii immoo gandatti deebistanii galchitan in sobdani qabsoo Oromoo sakaalaa turtan abbootiin makeessantu kaleessa harka dhiigaatiin nyaataa ture seenaa san deebisuudhaaf tilmaamatanii itti yaaddaniitu harka dhiigaan dalalaa jirtan siniif hin mijaa'u dhiisa. Maali? Eenyutu gandaaf du'e gootota du'an gootuu keessatti? Eenyutu gandaaf du'edha kan na dhiben. Yoo dhugaa dubbanne Oromoo irmi nyaatu Oromoo miidiyaa irra deemtu kana warra oololtootaaf kijibdoota warra suuraa hayyuu gad deebisaa ture warra suuraa nama du'e keessaayyuu nama du'ee ka'ee hin balleessine nama du'ee tolchee hojjetee darbe moo waan gaarii hojjetee darbe boolla ol baastee irmi nyaattu jechuudha. Oromoo miidiyaa irra jirtu jechuudha warra akkasiiti. Warra akkasiitu gaa waraana gargaaraa turre jennaani. Harka nama irbuu qabuutu irbuu jaaldirree qabsoon jiru qabatee itti kakatee irbuu qabate sanatu harka gootaa fuudhee gadi deebisa. Inni sobdi dayyuusa qabsoo dheessituuf dayyuusa asirra teessee sadaqaa kadhattuu fi deemtee biyya Arabaatti deemtee biyyoota Faranjiitti deemtee hambargarii fi wanni nyaattee quuftee garaa boqoffattee jedhaa ciiftee dhuufuu malee jechuudha. Osoo rookeetiin tokko dhukeetii ofitti albaatutu asirratti qabaa kenna gadhiisaa jira. Dabareenaa kennaan. Si gabaabsa. Nan fita. Yeroo takka amantaan gibbaatanii lakki kiristaana muslima jettanii nu qoodaa turtan. Isin beena eenyummaa namaa hin beekne. Barana gaafa waa'ee masgiida irratti ka'u gaafa masgiidni Wallaggatti gubachaa ture gaafa shawaatti manni amantaa gubachaa ture abbootiin amantaa kee fuudhamanii ajjeefamaa ture Wallaggatti ustaazanii raftaa turtan jechuudha. Nuti waa'ee siyaasaa keessan galu jettanii ustaazaaf sheekii keessaniif qeesii keessanii hojii sanitti himna hunda keessan asirratti. Achitti Finfinnee maqaa shaggar jedhamu masgiidni diigamee gaafa jiru jettanii quba kaatti ijjitanii jechuudha.
Rabbi yumo kan inni caalse lubbuu namaa waa hunda caalse ofirrattu haraama godhe jechuudha. Ofirrattu akka malee baasutti. Lubbuu namaa akka malee baasutti ofirrattu haraama godhe. Gaafa lubbuun namaa du'aa ture nuyi akka masgini diigamu beenna. Akka duuti akka taa'ee du'aa jiru kun akka inni hunda wal ga'u beennaaf dubbannee falmachaa ture waan dandeenyu. Har'ammoo sobanii kijibanii gebbaanii lakki ati kiristaana ani muslimaa ummata kiristaana akkasii ummata maalii kaan amantaan nu qoodan. Gaafa ka'anoo gandaan nu qoodan. Kanaaf iyyuu nurraa dhaabbadha nurraa gadi taa'a. Warri afuuftuun asirratti ol baatee waraana bilisummaa Oromoo kanan deeggare kanan godheef jettu hin kijibini afuufaa gadiis xurumbaa keenya afuufiin hin gargaariniiti. Homaas hin gargaartees hin beektu. Achumatti afaan kee qabadhu ukkaamsadhuuti afaan hin baniin dhiisennaan gandas wal nyaachisiinaati. Ammoo warri baradhaa jennaanis kaanis shookaa jala yaatuu fi warri buna laqqaamee jechuun buna guuruu dhufte nurraa dhaabbadha. Qabsoo Oromoo sin diiginaa waan qabsoo Oromoo sin beektanu yoo dandeessa waan tokkumaa dubbadha yoo dhiisaa malee kan gandaa miti waraanni kan kutaa 11dha. Eenyuufuu qofaatti waan goon yoo miidhoo namarra geessisu yoo miidhoo waliin miidhoos ta'e balaas ta'e waliin qoodachuu rafee walatti jechuudha. Kanuma jechuu barbaada galatooma. Labarakaatu shamarta fuune qoy gurba. Nafis qoy ani wallahi herga ganamaati nas keessa taamuuti qabadhee numa yaasufti. Dhagaa masagaleen ko. Dubba dura rakkoon qabu lamuu mojoollee dhiiraatiin gurbaan jedhin. Gaasheesh. Mubee galatoomii mubee kanaan yeroo baay'ee nan beeka. An nama ganda namaatu qullee miti mubeen nama dhugaa dubbatu kaleessa mana ijoolluma isaaniitti suuraa Jawaar gaddeebis naminaa min jennaan dhiisaa nama jechaanii ture boodammoo gadi darbatanii buusanii galatoomis siin jedha. Har'a fakkeenyaa fi ajandaan kun bahe akka gadi bahettullee gadi bahee jira. Okay? Dhimmi kun dhimma Nasriitii fi dhimma ijoollee Wallaggaati. Wal arrabsanis wal dhiisanis jara. Isinii galee isinoo ijoolleen kutaa bira maaltu jidduu isin galchee waa'ee kanarraa haasa'uun isin fide. Fakkeenya mamma Haafis waa meeqa haasa'e Oromoo waa meeqa haasa'e waa meeqa dubbate. Fakkeenya fi Jawaarii fi Nasriini akkuma ati miidiyaa irratti wal beekan Jawaariin beektu kana inni illee Jawaariin beekaa jechuudha. Garuu isin immoo borcitanii kaan achi fiddanii kaan as fida. Jawaarii fi Baqqalaa Garbaa nuuf tokko maaliif jennaan isaan lachuu karaa nagaatiin qabsaan. Wanti har'a Jawaar abaa irratti shira xaxuuf maalidha? Oromoon ijoolleen Arsii kan waraana bilisummaa Oromoo deeggartu kumaatama jira. Garuu immoo nuti sodaa hin sobdu maal jechuudha? Komentii dhiisii yaada keessatti. Suusiyye komentii nama dhiisiti waan jiru ibsa. Abbaan fedhe haa ganuu abbaan fedhe dhugaarta dhaabbatu nuti dhimma sanaa miti dhimma ajandaa sanaa achumatti gabaabsa dhiisaati. Kanaaf waan jiru haasaa dhiisaa. Dhimma kana keessa Jawaariin hiffidina marroo hiffidina yoo wal arrabsitan ofii keessanii walirraa dhukkee kaasa wal arrabsa. Garuu gaafa isin agastii kana keessa teessati jalmarroon akkasii Jawaartu shira kana xaxaara Abu Maahir yoo ta'e jechuudha. Gastii dhalaa keessa taa'ee ummata Wallagga ummata Jimmaa arrabsaa kan ture har'a gootee Haafis dhengaddallee mana kee keessatti Jawaariin arrabsiisaa turte. Noomaata rakkoon qabu Jawaariin haa arrabsa waan barbaadanaa godhan. Garuu hin fakkeessina. Fakkeessituun nama tokko faayidaa hin qabdu. Nuti mucayyoon takka sabboontuu Wallagga sanyii jaalmarroo tan jettu takka jirti mana kana. Nu kaleessa Nasrii irratti duulaa turree jechuudha. Maaliif jennaan sababii Nasriin ganda Wallaggaa arrabse nuun jedhaniif jechuudha. Kalee irratti duulaa turree jechuudha. Sigalee nuti gandummaadhaaf himati. Nasriin akkamitti ganda kana tuqe akkamitti Wallaggaan tuqe ummata kana maa tuqe jennee irratti duulaa turre. Ijoollee Wallaggaa baay'een hin jirti jechuudha. Har'a immoo yoo deebitanii isin gandi biraa dhuftanii akkamitti gandi biraa eenyuun Atu Oromoo walitti naqaa jirtu. Gandi biraa eenyuun hanganda biraati? Hanganda biraati? Ijoolleen Baaleen na dhagaye obboleetti na dhagaye. Ijoolleen Baalee. Baalee farsii waliin. Baalee farsii. Koi Naziif koi.
Baalee farsi wali maani sikkoo mandoo jettanii wal waamtan nu ilmaan macaati nu ganda tokko qubee walitti nu akkanatti dubbiin hin deema sa'aatiin nutti darbaara barre dubbii waliin qabu isin sikkoo mandoo jettanii marroo garagalchitanii jirtanu sikkoo fi qubee gidduutti walitti sinidhu nummoo waa walitti nu hidhu qabu yoo walitti nu jettu lamaa wajji walitti nu hidhu ganda biraan qabna asirraa boqoboqamtanii yoo dadhabdan inuma dhiiftan isinirraa gadi buunaa yookiin lama ta'a dubbaddaa yookiin immoo yaada sii kennatti hafistu okay obboleetti ani dhagay andullatti anna dhagay andullatti wallaggaa jala simfiigu dullatti arsii jala simfiigu dullatti jimmaa jala simfiigu dullatti iluu jala simfiigu dullatti tokko jala simfiigu siigalee na dhagay wasilaatta dullatti kageeti jala fiigu an dhugaa jirtun dubbadha nasriitu fidee naani waa'ee waraanaatii waa'ee uummataa nasrii fidee jennaani walittiin dubbanne malee wanni maqaa arsii tokko wanti hin jiru maaltu jawaariitu shira xaxaa jira jawaar bira si fide maaltu jawaar siyaasofsiisa ati jawaarirraa maal qabda maal hin qabne ilma oromooti ana jawaarii baqqalaa garbaanaaf tokko wanni addaan baasu ilaa obboleetti site oromoodha na dhagay jawa amman ganda kee jarana yee isin deebii walii deebisutti jirta waan taateef nurra dhaabbata ani dabaree yaada keenya kennanneetiin ani hal tokko abisi suseni nuti godhadhaati isin lamman booddee walii deebisaa yookiin warra mute godha warra kam booddee wal morma nazifituuf angara kootiin dursa natiifiin handa barsiisumee qabuu barbaadan anis yoo buufani oye dubbadheen bu'a gama kootiin ergaanan daammaddu yoo jiraate ijoollee keenya koomentii keessan illee bakka baay'eetti arguu hin danda'a nuti ijoollee jimmaa gaafa namni nutti duule firaa hin qabnu namni nurra dhufee waa jedhu hin jiru arra kan wallolaa jiru wallaggaa fi arsiidha wanta jedhu fa'i tarii isin keessa jiraachuu danda'a kan barreessisan jirtu kan immoo ijoolluma kutaa artii keessaa isin jimmaadha maaliif dubbattan akkuma obboleettii keenya ammaa kanallee hin jirtu baastaniis warri dubbattan warri yaada keessaas ani isin hundaafu an akka dhuunfaa kootti fedhu jimmaana ta'u fedhu wallaggaanis shawaas iluus arargeessa ta'u ani paartii nama deeggaru miti wanta na jibbisiisu tokko immoo abbaan fedhe maaf dubbatte naan jechuun danda'u abbaan na dhalte nan dubbadha sigalee waan an dhugaa dheedheetti amane tokko nan dubbadha ilaal kana ofitti amaneetan hin deema yeroo hunda an jimmarraayis kophaatti intiniin jedhu gandummaadha gaafa namni keenya akka hin taanetti waan namaan jedhe warra keenyaan arrabsaan sigalee kun kana isiniif gala jedhee yaada walumaa galatti namni namummaa qabu abbaan barbaade gaafa miidhama jimmaa arginu bira dhaabatu abbaan namummaa hin qabne adiisu garuu wallaggaa arsii jimmaa baay'inuma dachiirraani malee namni tokko nuti tokkummaatti amanna faca kana wal qooddaa kanaayyuu kanaarra bakka kanaan nu gahe nuti tokko dachii baay'ee guddina dachiirraan kan ka'e oromoon tokko miidhama arsii irrattis miidhama shawaa irratti miidhama wallaggaa irratti wal bira dhaabbachuun aadii an akka dhuunfaa kootti akkasi waan feetan jedha okay namni dhuunfaa tokko wallagga keessaa dhufee nam tokko yoo arrabse maqaa nama sanaatii waraanni adda bilisummaa oromoo arrabfamuun inumaan danda'amu nama san yoo inni miseensa waraanaa ta'e illee waraanni arrabfamuu hin danda'u nama sanatu arrabfama malee maaliif yoo hojiinsaa sirrii hin taane achi keessa ari'uu danda'u warri waraana sana. Isin arrabfamu qaamuma tokko bara oromoo wallaggaas jimmaas arsiinis tokkumaa joo miira keessa galtanii waliin fageessinaa ani wannan isiniin jechuu barbaadu jalqaba irratti dhugaa dubbachuu yoo ta'e amma oromoon sooshaal miidiyaa irraa akka dubbataa jirrutti Nasrii miidhama Nasrii Nasrii qofa kan dubbataa jirru miidhama Nasrii qofa dubbataa jirra
garuu dubbiin isaa kaate bakka jedhu yoo ilaalle dhugaa dubbachuu ta'e an akka nam tokko akka dhuunfaa kootiitti Nasriini daalachaa nama jedhamu kana hin beeka. Waan inni godhaa ture yeroo dheeraa hin beeka. Daalachaa namni jedhamu kuni nama yeroo hunda maqaa waraana adda bilisummaa Oromootiin Wallaggaan arrabsu. Nama yeroo hunda Amaara akka mana isaa banatee mana isaa dhiisaatii mana Amaaraa keessa taa'ee uummata Wallaggaa adda baasee arrabsa kophaatti uummata Oromoo keessaa. Yeroo hunda na guba namni kun. Dhugaanis isinitti dubbadhaan. Yeroo hunda maaliif uummanni Wallaggaa kun hangafa uummata Oromooti. Kabaja laachuufii qabna ture. Garuu namni kun waa'ee Oromummaallee wanni inni beeku hin jiru. Gurbaa wal faamiin biyya ardii Awurooppaatti amma Ameerikaatti amma mana araqeetiin bahu. Ijoolleen hin beeku laa ijoollee isa beekanu keessaa natti himu. Mana araqee ta'a ija ol fuudhee ijoollee ilaalu. Achi taa'ee akka barbaade uummata kana arrabsa. Sa'aatii 24. Namni hawaasa isaa hin kabajne tokko akkamitti mana isaatti mee marii geggeessuu danda'a? Nasriin maal jedhee nama kana ol galchame? Maalumaan nama kana ijoonfata? Iddoo hawaasa isaa kabaju. Ilaali. Namni hawaasa isaa kabaju tokko nama kana walitti hiriyoomu, walitti dhufu ammallee ganaa namni daalachaa wajjin deemu hin xinnaata abbaa fedha ta'u. Namni kun nama kabaja uummata Oromooti qabu miti. Nama saba Amaaraa keessa saba biraa keessa diina keessa taa'e uummata Oromooti keessu. Nama uummata keenyaaf bakka hin qabne. Nama waa'ee ofiiyyuu hin beekne. Nama biyya keenya manni fincaanii jiraa jedhee gaafatu barakka waan ardii Awurooppaatti dhalate. Dhugaa rabbii yeroo inni saba Oromoo kana xiqqeessu baay'ee tokko na aarta ilaalchi isaa kun. Nama akka kanaatii wajjiniin taa'ee yaada marii geggeessee gaafa uummanni kun aarii irraa qaba. An akka dhuunfaa kootti ijoollee Jimmaatii hedduu tokko ni taara gurbaa daalachaa jedhamu kana. Sareedeen gadda Finfinnee keessatti qabarame sanaan addan baasuun gurbaa sana. Dhugaanis inni itti maal. Nama badaa. Nama gadaanaa namaati. Nama akka kanaa mana ofiitti fidee maali wanni inni irraa waliin mari'atamu? Wanni mari'atamu maali? Nama kabaja hawaasa isaatiin qabne waa'ee siyaasaa waliin mari'atu. Kanumatu iyyuu irraa Nasrii bakka kanaan ga'e. Dhugaanis inni itti maal. Deebi'amee immoo wanti ta'e miti. Arra sadarkaa kana gaanii ganda guutu namni ofirraa nama deebisaa bara. Arra ijoolleen si komandoo akka jiranutti Wallaggaa guutuu arrabsaaru. Ijoolleen Wallaggaas si komandoo arrabsaaru. Jechoonni Nasriin fayyadamaa jiru arra dhalaaleen keenya dhalaaleen biyya keenyaa Itoophiyaa nama 5,000 oli mana siree mana maalii ciisu jedhaas. Ilaal dogoggora guddaa keessa seensisaa jira wanni xiqqoon kaate jechaadha. Wanni kun illee sararaan eegamu. Miiraaf namni yoo waa dubbate boruu itti gaabbuu danda'a waan sooshaal miidiyaati. Kaleessa of to'achuu eenyu wajjinan deema eenyu wajjinan ta'a eenyu wajjinan ka'a. Nasriin nama daalachaa jedhamu kana mana ofiitti affeeruu hin qabu. Nama hawaasa koo hin qabne waa'ee siyaasaa waliin hin mari'adduan. Namni hawaasa hin qabne namni Jimma hin qabne namni Harargee hin qabne namni Wallagga Shawaa guutuuma Oromoo namni hin qabne waa'ee siyaasaa mana kootti taa'ee dubbachuu hin danda'u. Jalqaba nama kabajuu qaba. Kabaja ilma namaatii kennuu qaba. Nama akka kanaa mana isaatti affeeree sa'aatii 24 maqaa waraana adda bilisummaa Oromootiin yoo namni tokko waa dubbate maqaa waraana adda bilisummaa Oromoo namni tokko waraana adda bilisummaa Oromoo bakka hin bu'u. Sooshaal miidiyaa irratti nama tokko arge waraanni adda bilisummaa Oromoos uummatuma Oromootiin dhaabbata. Arsiif isa ta'u Wallaggaaf isa guutuu Oromootiin dhaabbata. Waan hojjete haa hojjetu malee kan uummata Oromooti. Gaafa namni tokko waa dogoggore mucaan daalachi jedhamu kun yoo paartiidhaan waa arge gadi ba'ee waraana adda bilisummaa Oromoo arrabsa. Wanni mana araqee taa'u kun yoo barbaade uummata Wallaggaa arrabsa. Nama kanarraa dubbattanii beektu ijoolleen si komandoo. Gurra keessantu dhagaa ammoo guyyaa tokko irraa dubbattanii maaliif uummata nagaa xiqqeessattanii? Mee ijoollee meeqatu piroofaayilii godhatee deema daalachaa? Durumatti har'atuu dubbiin Nasriin ta'in. Maaliif hawaasa irraan qocaatan nama akkasii? Isin keessaa bahe kun. Wanni uummata Oromoo xiqqeessu kun. Nama akkanaati wajjin dhaabbatanii ka'anii of himachuun dhugaa rabbii an Nasrii nan kabaja nan jaalladha. Nasrii ammallee nan kabaja garuu nama kanaa wajjin dhaabbachuun isaa dogoggora. Manuma isaatti yaada kennachuu hin qabu namni kun. Nama hawaasa Nasrii kabajuu miti kun namni kun. Oromummaa isaa iyyuu hin beeknu nama kana. Hanganni uummata Oromoo xiqqeessu malee hanganni kabaja uummata Oromootii qabu hin beeku.
Oromoo miti la nazifa asake addaan kutoo ton ta'ini. Nazifa asake addaan kutoo ton ta'ini. Daalachaan Oromoo miti. Oromoo fokkaatee kan baataa sirna naaftanyaatiin Shaashamannee keessatti guddatetu Oromoo fokkaatee afaan Oromoo bareera. Oromoo addaan baasuudhaaf guddatee ol ka'e. Sigalee Nasiriin immoo anis dubbiidhuma kana Nasiriin immoo akkanaa manarraa turfachuu qabu. Ilaal isinirraan gabaabsaan gara kootiin dhiifamaa arras taanaan wallaggaan kabaja qabaye arsiinis kabaja qabaye nuti tokko wanta adda nu baasu hin jiru. Garuu nama baalagee jala deemtanii nama baalageetti hidhattanii baalagee keessan adabachuu dadhabdanii nama hin komatina. Gurbaan amma daalachaa jedhamu kun saree gurraachatu isin keessaa bahe. Isin keessa jira Oromoos haa ta'u sabaatu saree gurraacha kan hawaasa Oromoo xiqqeessu. Sareen iyyuu kabaja qaba kan qeegu kan biyya faranjii sareen deemee waasuu qaabitee dhufa bara. Saree gurraachatti isin keessa jira. Nama kana akka uummata Oromoo jiru ofii dadhabdan uummata Oromootiin waltaa hidha. Namni kun nama kabaja wallaahi waan akkana wallagga xiqqeete keessa numa hin jirre. Namni kun hin dhageessu gurra keessan hin dhageessu. Uummanni kun bar kabaja qaba bar. Sa'aatii 24 maqaa nam tokkootiin waraana bilisummaa Oromoo arrabsa. Maqaa nam tokkootiin gadi ba'ee wallagga guutuu arrabsa maqaa waraanaatiin. Maaliif kun? Irraa dubbattanii beektuu gaaf tokko Nasiriin mataan isaa dubbate hin sodaata jaara daalachaa. Dubbatee beekaa? Dubbatee hin beeku. Eenyutu irraa dubbata? Ija wal sodaattu aanguma wal beektan wal jala fiiddanii goota keenya viidiyoo walii waraabu kuni waan ibsu tokkitti hin qabu. Nutu tokko Oromoon tokko waan kijibaa wal faarsuu dhiisaati nama saree kana of keessaa waan hin taane of keessaa baasa. Nuti illeen akka ijoollee Jimmaatti nama kabaja uummata Oromootiin qabne bakka laannuuf hanga dandeenyeen hin jibbina. Anamman jaalladhu ijoollee uummata Oromoon kabajne waan fedhe haa taatu. Akkas ilaa. Saree gurraacha isin keessaa bahe kana uummata Oromoo irraa adaba godha. Ammas gara fuula duraatti. Ankanuma isiniin jedha. Ay galatoomi ati jechuun ani namni beektaniin dhugaa namni akkatti dubbatee jedhe yoo waan gaarii dubbatee waan tokkummaa dubbatee jedhu si gammachiisa. Garuu immoo namni deebi'ee hawaasa addaan diiguudhaaf waa'ee diigumsaa dubbatu si aarsa malee akka Naziif dubbate kanatti yoo taate ani fakkeenyaaf jechuudha ani akka nama dhuunfaa tokkootitti nama daalachaa jibbu keessaa isa tokko hin jaalladhu haasawa isaallee hin barbaadu maaliif ani kamaal ta'eetiin jechuudha hin barbaadu haasawa isaatis hin barbaadu isallee mootu nama jaalatu nama deebi'ee isallee deeggaruu miti haasawni isallee nattis hin tolu ani isallee fooloo isallee of jaalaan qabu na bira sin dhufu ani sin hin jiru yoo nama akka tasaa gastii namaati irratti arge malee haa ta'u mootu waan isin hin jechuu barbaadu ani guddaan jechuudha ani baay'ee waan hin aasu fakkeenyaaf namni tokko ni aara keessa yoo seeni miira keessa waan hamaa jedhaniini miira keessa yoo seeni waan badas jechuu danda'a fakkeenyaaf Nasiriin miira keessa seenee namni miira keessa seenisee aaruu danda'a fakkeenyaaf ani baay'ee maaliif yoo dubbanne ijoolleen Arsii wallaggaaf hin dubbanne itti jaalatanii ka jedhan maaliif arrabsine nu Nasirii maaliif deebine Nasirii duulaa turre sababa wallaggaati malee dhimma dhuunfaa irraan qabu ani Nasiriin nan beeku ani isan beeku miidiyaa kanarratti ani jira malee namatti ko isatu nan beekamtiin ana caalaa qaba ani isa beeka malee ni nan beeku ani isaaf dubbadhe isa keekee nan beeku haa ta'u garuu akka nama tokkootitti jechuudha akka nama dhuunfaa tokkootitti wanni nu asirratti raawwataa jiru kun sirrii miti ani fakkeenyaaf akkuma Nasirii keekesan ijoollee wallaggallee keekeera rakkoo miti maaliif keekamuu qaban namni deebi'eetti uummata Arsiitti keessu uummata deebi'ee Nasiriitti dubbachuu rakkoon qabu. Arsiin maal isin godhe? Arsiin kutaan biroo maal isin godhe? Fakkeenyaaf yoo ani namni wallaggaa tokko yoo michuun arrabse wallaggaa wanna tokko hin jiru Jimmaa wanna tokko hin jiru michuurraa dubbachuudha. Michuun fakkeenyaaf yoo Jimma ta'e michuu wanna Jimmaan arrabsuuf hin jiru wallaggaa yoo inni ta'e wallaggaa wanna arrabsuuf hin jiru michuudhaan walirraa dubbachuudha. Guddoon ani beeku akka dhuunfaa kiyyaa garuu hoo namni mata makii irraa qabeewu yoo fakkeenyaaf michuun kan arrabsu taate michuun arrabsa deebisuu yoo dadhabe wallaggaan guutuu arrabsa Jimmaan guutuu arrabsa dadhabbinna akka mataa kiyyaa akka allaalutti garuu hoo baay'inaan gootota Arsii gaggaragalchuu gootota kutaa Oromoo guutuu kan jiruu fi kan du'ellee kan seenaa hojjetanii kan seenaan hojjannellee suuraa gaggaragalchine irraa haasa'uudha wanni nu beeknu. Ani baay'ee tokko natti dhagama garuu amma booda osoo irraa wal dhoorgine natti gaariidha. Maaliif wanni kun bareeda miti akka dhuunfaa kootiitti ani
nama tokko ta'eetiin dubbadha malee mataa namarra tokkotti waraana adda bilisummaa dura fidina. Gabaabsite carraalee nama laata. Ni gabaabsa. Laala wanni goota waraana adda bilisummaa Oromoo ummata dura fidina. Waraana adda bilisummaa Oromoo akkanaati, ka kutaa akkanaati, ka Wallaggaati, kan Harargeeti hin jirina. Waraana adda bilisummaa Oromoo kutaalee Oromiyaa 11 keessa faca'ee jira. Fakkeenyaaf ani akka naannoo kiyyaatitti akka iddoo dhalootaa kiyyaatti waraana adda bilisummaatu jira. Wallaggaa wanni galchuun jiru. Waraanni kutaalee Oromiyaa keessaa ijoolleen faca'anii jiran akkuma ijoollee dhalata Arsii qofaa miti. Kan Shawarraa jira, kan Wallaggarraa jira, kutaalee Oromiyaa guutuurraa faca'anii achi keessa jiran. An akka dhalata Arsii kan beeku. Garuu mootu Wallaggaaf galchan beekumsa dhabuudha. Kanaani ani yoo qeeqes waraana osoo hin ta'in hooggantoota qeeqa. Fakkeenya yoo qeeqes hunda keessanuu hawaasan qeequ namoota qeeqa malee. Kanaan dhiifama isiniin jechuu barbaade isinitti si odeessa. Galatoo mul'ata keenya. Amma dubbatu Saaliyaa dubbadhu ofirraa beeku. Saaliyaan kaasaa dubbatu. Ayye galatooma ijoolleen Oromoo as keessa jirtan jechuudha. Waan isin hubachuu qabdan jechuudha. Nasriin shira guddaa qaba.